Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo dhageessanii, akkamiin turtanii, guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Yeroo hundumaa maqaa isaa gaafa waamnu, maqaan isaa waamamee maqaan ishee kan bira namne, maqaan giiftii keenya qulqulleettii dubroo maaramii maqaan ishee kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni qulqulloonni, toloonni fi wareegamtoonni akkuma aaboo fi aangoo isaaniitti galanni isaaniif haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 26ffaa keessatti namoonni baay'een lubbuu isaanii maaliif balleessuu kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Sababoonni kun gaafa ilaallu xiqqoo haa fakkaatan iyyuu malee murtoon isaa baay'ee ulfaataa fi baay'ee rakkisaadha jechaadha. Maaliif jennee gaafa ilaallu inni jalqabaan, inni guddaan dhiphinadha. Namoonni dhiphatanii erga abdii kutaniin booda tarkaanfii addunyaa kanarraati jiraachuu dhabu, mataa isaan irratti ni fudhatu jechaadha. Hunda dursa macaafni qulqulluu maal jedha waa'ee kanaa? Macaafni qulqulluu keessuma wangeela qulqullicha Maatiyoos boqonnaa 6:25 irratti homaaniif iyyuu waan dhugdan, waan nyaattan, waan uffattan, waan ittiin jiraattan isaaf hin dhiphatinaa jedha. Kanaaf nan jedha waa'ee lubbuu keessanii kan nyaattanii fi kan dhugdan yookiin immoo waa'ee qaama keessanii kan uffattaniif hin dhiphatinaa. Lubbuun nyaata caala, qaamni immoo uffata caala hin caaluu jedheetu dubbata jechaadha. Rakkoon tarkaanfii lubbuu of balleessu namoota baay'ee biratti immoo mul'atu. Inni jalqabaa dhiphinadha. Dhiphina kana immoo akkamitti ofirra dabarsuu dandeenya? Akkamitti of tasgabbeessuu dandeenya? Akkamitti keessa hulluuquu dandeenya isa jedhu gaafa laallu kun ta'uu kan danda'u amantii fi amantii qofaatiin. Rakkoon lubbuu of balleessuu ni jalqabaa dhiphinadha. Dhiphina. Yaaddoo humnaa ol ta'e. Dhiphina hundaa ol ta'e. Baachuu kan hin dandeenye. Mo'achuu kan hin dandeenye. Injifachuu kan hin dandeenye. Sanaan booda gara abdii murannaatti dhufu, gara tarkaanfii of balleessutti dhufu, gara of ajjeesutti dhufu irra gahama. Oolee bulee wanti hin sirranne hin jiru. Kadhannaadhaan wanti hin fooyyane hin jiru. Ni jalqabaa dhiphinadha. Maalan nyaadhaa?
maal uffadha, maaliin jiraadha, akkamittan jiraadha, eessan jiraadha, maal keessan jiraadha, ammaman jiraadha, eenyu waliin jiraadha, eessan jiraadha. Bargit ilmi namaa bakka Waaqayyo isa jiraachise jiraata. Wanta Waaqayyo isaaf laate nyaata. Wanta Waaqayyo isaaf kaa'een deddeebi'a. Malee ofiisaa waan hojjeteen, waan karoorseen, waan hojjeteen jiraachuu hin danda'u. Egaa akkuma beekamu macaafa kana gubbaa irratti wangeela Maatewos boqonnaa 5:6 kaasnee gaafa ilaallu fakkeenya guddaa inni kaa'u simbirroota samii ilaalaa jedha. Maaliif nama waa'een nyaataa, waa'een dhugaatii, waa'een uffataa, waa'een keessa jireenyaa waan isa dhiphisuudhaaf. Simbirroowwan samii ilaalaa, hin qotani, hin haamani, gumbii yookiin gootaraa hin qabani. Waaqni abbaa keessan inni samii garuu isaaniif laata. Isin immoo isaanirra gonka hin caaltanii, isin keessaa immoo dhiphachuu isaati. Dheerina isaa irratti ciqilee tokko kan dabalu yookiin immoo dabaluu ida'uu kan danda'u inni eenyudha? Waa'ee uffataa maaliif dhiphattu? Ababoota bosonaa ilaalaa, akkam akka isaan godhatan hubadhaatii ilaalaa. Hin dadhabani. Garuu isiniin jedha, Salamoon illee kabaja isaa hunduma irratti isaan kana keessaati akka isa tokko hin uffanne jedheetu waa baay'ee asirratti kaa'ee jira jechaadha. Rakkoon nama keenya inni guddaan dhiphina. Namni Waaqayyoon qabu akkamitti dhiphata? Namni amantaa qabu akkamitti dhiphata? Namni abdii qabu akkamitti dhiphata? Isa jedhu baruudha asirratti hunda keenya nu barbaachisa. Waan hundumaa garuu kan sirreessu, kan nuu kennu, kan fudhatu, kan taasisu Waaqayyoo erga ta'eeti. Yoo Waaqayyo guyyaa keen taa'ee si eeggadha, obseetan si eegaa. Obseetan si eega jechuu qabna malee bakka Waaqayyo na dagateera kanaan boodan hin jiraadhu amma lubbuu koon balleessaa. Yakka kalee dabarre irraati yakka biraatti darbu. Waaqayyo isa fakkeenya isaatiin uume kana diignee gara murtoo biraatti deemudha jechaadha, lubbuu ofii balleessu. Kanaan wal qabate inni jalqabaan immoo hafuurota abdii nama kutan. Hafuurota abdii nama kutan. Keessumaa jireenyaan booda jireenyi akka jiru, dhabuudhaan booda argachuun akka jiru, gaddaan booda gammachuun akka jiru, boo'ichaan booda faarfachuun akka jiru, dukkanaatiin booda ifni akka jiru, gannaatiin booda birraan akka jiru otoo beeknu keessa keenya keessaa kana balleessee Waaqayyo jetta. Waaqayyo maal sii godhe? Qulqulloota jetta. Qulqulloonni maal siif godhani? Maaramii jetta. Maaramiin maal siif goote? Yoom rakkina kee keessaa si baasa? Waaqni otoo jiraate ati rakkattaa? Akkuma Iyyoobiitiin ati yeroo hundumaa ammas Waaqa jettaa. Waaqati jettu kunoo rakkoo inni si qaqqabsiisaa jiru ilaali, arrabsitee hin duutu jedhani. Du'uun kee hin oolu, arrabsiitii du'i. Seexanni maal jira? Seexanni silaa rakkoon sitti baay'ate, gidiraan sitti baay'ate, Waaqni keessa oolchuu hin dandeenye, si fayyisuu hin dandeenye, kadhannaa kee dhaga'uu hin dandeenye. Maaliif isan gantu? Lubbuu kee balleessitu kana caala, of hin fannistu kana caala, summiin dhugdu kana caala, gamoorraaf hin darbitu,
bishaan hin seentu ofuuteef hin ajjeestu jedhee keessa keenya keessa rakkinaan booda milkaa'insa fooniin booda milkaa'ina lubbuu akka jiru lubbuun milkaa'uu yoo baate fooniin akka nuuf milkaa'u keessumaati qulqullichi Phaawulos Ximootoos lammaffaa irratti yeroodhaanis yeroo malees cimaa Ximootoos 4 irratti yeroodhaanis yeroo malees cimaa yeroo argattanis yeroo dhabdanis yeroo dhibamtanis yeroo gammaddanis yeroo gadditanis yeroo boossanis yeroo faarfattanis yeroo dukkanaa'us yeroo bari'us yeroo deemtanis yeroo teessanis yeroo ciistanis yeroo milkaa'us milkaa'uu dhabamus cimaa jedha malee gaafa si milkaa'e qofaa faarfatte gaafa sitti bade yoo hin gaddita ta'e Waaqayyo gaafa waa gaarii sii godhe isa faarfatte gaafa qorumsi immoo dhufe immoo Waaqayyoon dagatta yoo ta'e kun kiristaanummaa nama hin jechisiisu jechaadha. Kanaaf egaa simbirroota ilaalaa gootaraan qabani gumbiin qaban hin qotan hin facaasan gara Waaqayyo isaan laata. Isin immoo isaan kan akkamiin hin caaltani jedha. Bakka baay'eedha keessumaa wangeela Maatewos boqonnaa 6:31 gubbaa irratti egaa maal jenna maal dhugna maal uffanna jettanii tasuma hin dhiphatinaa jedha. Itti aanee boriyyuu waa'ee ofiisaaf hin dhiphata. Nageeraan sun raasu iccannaqaa. Nuti amma yaaduu kan qabnu waa'ee har'aati. Agartanii? Waa'ee har'aa gaafa kadhannullee buddeena keenya har'aa kan nu ga'u nuu kenni kan borii otoo hin ta'in. Kan har'aa qofa bor ofiisaaf hin dhiphata. Maarree bor abdii biraa jira jechuudha. Boriif abdii biraa qabna jecha. Keessumaa egaa wangeela Maatewos boqonnaa 10:19 irrattis dabarsanii gaafa isin kennan kan isin dubbattan yeroo sana isinii kenna akkamitti yookiin maaliin jettanii hin dhiphatinaa. Dhiphinni sinumallee hin barbaachisu jedha. Egaa bakka hedduutti waa'ee dhiphinaa kana waan nyaattan waan dhugdanitti hin dhiphatinaa jedha. Keessumaa immoo Filiphos boqonnaa 4 irratti gooftaan dhiyoodha. Waan hundumaa kadhannaa fi kadhachuudhaan galataan isa faana Waaqayyo biratti kadhannaa keessan dhiyeessaa malee tokkoon illee hin dhiphatinaa. Jabaannee kadhachuudha agartanii. ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታርቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። ዋተኮንል ጋይላን ቀቤኛን ጅሬኛ ብዬ ለፋቲ ዲቤዳን ድሮሚናን ዋን ከሚንሌህን ዲጳቲና ጎፍታን ዲዮዳ ፈጎ ፈካታ ጎፍታን ነጋ ዋን ነገኝ ፈካታ ጎፍታን ያርጋ ዋን ነገር ፈካታ ጎፍታን ቤካ ዋን ቤግነ ፈካታ ገሩ ከደና ኬሰን ኤሳ ከደና ከደታ ወጅን waaqayyo biratti kadhannaa keessan beeksisaa malee waa tokkoon illee homaan illee hin dhiphatinaa. Maafan bultoo dhabee, maafan qabeenya dhabee, maanan qarshii dhabee, maafan beekumsa dhabee, maafan dhibame, maafan